Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu sa'aatii kanaaf isiniif qabannee kan kanatti aananii jiranii. Mata duree oduu atileetiin Itoophiyaa Tigist Olompikii gubbaa irratti meedaaliyaa meetii argachuudhaan siifan haasanitti aantee maaraatooniidhaan lammaffaa baatetti. Mata duree oduu gara biraatiin oduu TPLF wajjin wal qabate isiniif dhiyeessina. Gara bal'ina oduutti tun darbiin dura fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Atileet Siifan Haasan dorgommii atileetiksii xumura Olompikii Paaris irratti warqii maaraatoonii injifachuun shaampiyoonaa Olompikii taatee jirti. Atileetiin Itoophiyaatti dhalattee Neezerlaandiidhaaf fiigdu kun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 22 sekondii 55tiin seentee riikardii Olompikii waggoota 12 dura galmaa'ee kan cabsite akka ta'e simamee jira. Atileetiin Itoophiyaa fageenyichaan abbaa riikardii addunyaa kan taate Tigist Asaffaan sa'aatii 2 daqiiqaa 22 sekondii 58dhaan seenuudhaan lammaffaadhaan xumurtee jirti. Yeroon Siifanis ta'e Tigistitti xumurtee riikardii Olompikii atileetii Itoophiyaa tikii galaana Olompikii London irratti ittiin xumurtee sa'aatii 2 daqiiqaa 23 duwwaa 7 cabsee jira jedhamee jira. Olompikiin Riyootti eegaleen kan wal beekan Siifaniif Tigistii dorgommii kana injifachuudhaaf xumura irratti morkii jabaa taasisanii jiru. Gatiittiin walitti bu'aniirus. Siifan garuu saffisa dabaluudhaan sekondii 3 dursitee Olompikii Paaris irratti meedaaliyaa ishee sadaffaa mirkaneeffattee jirti. Yeroo dheeraadhaaf tuutaa dursaa turte keessaa kan turte atileetiin Keeniyaa fageenya 5,000 shaampiyoonaa addunyaa si'a lammataa taatee Heelan Obirii sadaffaa baatee akka jirtus himamee jira. Atileetiin Keeniyaa kan biroon arfaffaa yeroo baatu atileetiin Itoophiyaa Amaane Barrisoon shanaffaadhaan xumurtee jirti jedhamee jira. Olompikiin Paaris kan xumurame guyyaa har'aatti yeroo ta'u Itoophiyaan ammaatti meedaaliyaa 6 duwwaa argachuudhaan kan isheen xumurtes jedhamee jira. Atileetonni 5 yeroo dheeraadhaaf fiigicha kana erga dursaa turanii booda xumura irratti addaan faca'uu eegalanii hanga meetira muraasa hafuutti garuu Tigist Asaffaaf Siifan addaan hin baane ture. Xumura irratti kun xumura meetira 100 ta'uuf deema jedheen saffisa dabaleen injifadhee jette Siifan. Yeroon xumuruu gammachuu koo obsuu hin dandeenye. Mataan lafaan namareenaan gadi ciise. Achi an shaampiyoona Olompikiti jedheen yaadee jechuun dubbattee jirti. Siifan Haasan Olompikii Paaris kana irratti meedaaliyaa 3 argachuudhaan tokko kan warqee yeroo ta'u 2 immoo kan meedaaliyaa birriidha yeroo ta'u walumaa galatti meedaaliyaa 3 injifachuudhaan biyya isheen lammummaa isheetiidhaaf fi Neezerlaandiidhaaf gashitee jirti. Durataan paartii TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaan konfiraansii geggeeffamuuf karoorfame irratti hin hirmaadhu jedhanii. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay fi itti aanaa durataa wayyaanee Geetaachoo Raddaa xalayaa durataa wayyaanee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaaf durataa koomishinii to'annoo giddugaleessaa Takla Birhaan Aarayaadhaaf barreessaniin guyyaa jimaataa irratti konfiraansii kana irratti akka hin hirmaanne mirkaneessanii jiru. Pireezidaantichi xalayaa isaanii keessatti wayyaaneen baraaramuu kan danda'u sochii fayyaa miseensotaa fi hooggansa ishee qofaan jechuun adeemsa konfiraansii fi galmee murtii hooggantoota olaanoo dhaabbatichaa cabsee irratti akka hin hirmaannes labsanii jiru. Ragaaleen namoota dhuunfaa tokko akka gareetti hojimaata dhaabbatichaa alaa ergaman fudhatanii argachuu hin qaban jedhanii obbo Geetaachoo Raddaan. Itti aanuudhaan durataan paartichaa Dimokiraatawaa Uummata Tigraay TPLF fi pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan xalayaa koomishinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaaf dhiyeessanii jiru. Itti aanaan durataa haala addaatiin ragaa kennuu ilaalchisee komisaa boordichaadhaaf akka dhiyeessanis Geetaachoo Raddaan dubbatanii jiru. Xalayaan galmee wayyaanee ilaalchisee boordii filannoo Itoophiyaa ergamee namoota dhuunfaa koree giddugaleessaan hin beekamneen ergamee jedhanii. Durataan obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan hojimaata dhaabbatichaa alaa namoonni dhuunfaa tokko akka gareetti mallatteessanii malee sanadii galmeedhaaf mallatteessinee hin jiru jedhanii. Kanaaf boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa TPLF ilaalchisee beekamtii namoota dhuunfaa
murtaa'aniidhaaf kenne sababa waan ta'eedhaaf irra deebi'ee akka ilaaluu gaafatanii waldhabdeen Dabratsiyooniidhaaf akkasumas Geetaachoo Raddaa gidduutti uumamaa jiru kun kan bubbule yeroo ta'u TPLF gidduutti wal cabsuu akka fiduu danda'us himamaa jira. Oduu gara biraatiin naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti manneen barnoota 5,500 ol tajaajila baruuf barsiisuu kennaa hin jiran jedhe Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa. Manneen barnootaa hedduun tajaajila barnootaa kennuu dhaabsisanii dhabuu isaaniin kan ka'e mirgi lammiilee barnoota argachuu qabanii sarbamaa jiraachuus beeksisee jira. Koomishinichi sababa nageenyi dhabamuu fi balaawwan uumamaan biyyattii mudataa jiru jiruuf manneen barnootaa tajaajila kennuu dhabuun alatti dhimma biraa fi oolaa akka jirus ibsamee jira. Naannoo Itoophiyaan qabdu 12 keessatti naannolee 8 keessatti manneen barnootaa 5,564 tajaajilan ala ta'u ijoolleen miiliyoonaan lakkaa'aman barnoota argachaa akka hin jirre koomishinichis ibsee jira. Kun immoo biyyattii keessatti mirga lammiilee barnoota argachuu qaban kan sarbe ta'us koomishinichi dubbatee jira. Koomishinara mirgoota dubartootaa, daa'immanii, maanguddootaa fi qaama miidhamootaa kan ta'e Aadde Irgibee Gabrahawaariyaatu kana hime.